Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkootti. Ameen. Duraan dursaa sa'aatii 24 guutuu teessoo Waaqayyoo jalatti bultii Waaqayyoo kakuu Waaqayyoo duratti tajaajiluudhaaf kan ariifattan obboloonni koo luboonni, akkasumas icciitii mana amantiidhaaf kan ariifattan eegduu saba Waaqayyoo jedhamtaniitiin saba hundurattis kan ariifattan obboloonni koo daaqonoonni, nagaa Waaqayyoo kan dhaggeeffachaa jirtani daa'imman, ijoollee dhiiraaf dubaraan, obboloonni koo fi immoo harmooliin koo abbooliin koo nagaa Waaqayyoo fi isaan ulaateetiin nageenya isin gaafadhaa. Akkam jirtu? Akkamiin yoo nageessanittu? Itoo nuti isa hin barbaadin inni nu barbaade jaalala isaatiin, dhiifama isaatiin guyyaa kana guyyaatti gaabbii gallu nuuf dabalee yoonaan kan nu gahee maqaa Waaqayyoo Abbaa keenya hundumaa kan ulfaateef kan eebbisame nuuf haa ta'u. Isa waammannee isheetiin kan dhiisuuf hin dandeenye wanta ajaa'ibuutiin haadha akka nuu taatuudhaaf isheetiin malees jireenya argachuu kan hin dandeenye riqaa jireenya keenya kan nuuf taate haati keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam ulfina ilmi ishee filaateetiin maqaan ishee hundumaa kan ulfaateef kan eebbisame nuuf haa ta'u. Egaa har'a yoo fedha Waaqayyoo ta'e jaalala isaatiin dhiifama isaatiin sagalee Waaqayyoo wajjin barannaa. Waaqayyoo Abbaan keenya hunda keenya nu haa barsiisu. Yoomiyyuu taanaan namni ni barata, ni kan dhaabbate, ni kan taa'ee baratarraan kan hafe barsiisaa Waaqayyoodha. Ni dhaabbatus yoo meeshaa ta'e dubbate maalirraa deeffa'uun qabalaati. Maal of sirreessuun qabalaati jechuun of sirreessa. Inni taa'us akkasuma. Kanaaf Waaqayyoo Abbaan keenya hunda keenya nu haa barsiisu. Akka fedhaaf jaalala isaatti yeroo qabnu keessatti kan nuyi waliin barannu ergaa qulqulluu Phaawulos ergee gara warra Xiimotewositti tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6 lakkoofsa 20 jecha jiru ni ta'a. Inni kunis akkas jedha. Waadaa siif kennamee eegii jedha. Egaa mata duree kana itoon ilaalin dursine Phaawulos nama akkamiiti? Ergaa kana namni isaaniif erges namoota akkam turan jennee ka'umsa nuu ta'uudhaaf gara duubaatti deebinee seenaa Phaawulos ilaaluun dirqama nuuf ta'a. Phaawulos yeroo jalqabaadhaaf osoo hin beekin wallaalummaatiin isatti fakkaate jireenya bara baraa kan ittiin argadhu isatti fakkaate kiristaanota nama ari'achaa ture. Bakki kiristaanonni jiran, bakki namoonni Waaqayyoo galateeffatan jiranitti isaaniin ari'achuudhaaf, isaaniin ajjeesuudhaaf kan fiigaa jiru ture. Yaa saba Waaqayyoo namichi kun beekee miti. Wallaalee garuu waan gaarii isatti fakkaate waan hamaa raawwachaa ture. Amma yeroo jalqabaatiif waan hamaa raawwachuun keenya wanta Waaqayyoo biratti nu yakkisiisu miti. Isoo hin beekin raawwachuun keenya, isoo hin beekin dalaguun keenya, isoo hin beekin mana Waaqayyoo jigsuu yaaluu keenya miti kan nutti faradamu. Erga barree kaane, erga maalummaa manicha sanaa barree, erga maalummaa hojii keenyaa barree duubatti galagallee ani maali'a jennee of gaafachuu diduutu cubbuu nutti taa'ichaa. Namichi kun kiristaanummaa namoota kiristaanummaa qabaniif diina ta'e, bakka isaan rafanitti irriba dhawwe, bakka isaan nyaatanitti nyaata isaan dhawwe nama halkaniif guyyaa kiristaanota ari'achaa ture. Yennaa kanagaa Waaqayyoo karaa garaa garaatiin nama waammata. Kitaaba Abbaa keenya yoo birratti akkuma dubbate Waaqayyoo karaa tokkos karaa biraas ni dubbata. Namni garuu hin hubatu jee akkuma dubbate. Amma gaa Phaawulos maqaan isaa dura yennaa seenaa kana raawwatu Saa'ol kan jedhamaa ture. Saa'ol dalagaa ni dalaguutiin kan ka'e, hojiin ni yaaduutiin kan ka'e, hojiin ni raawwachuurraatiin kan ka'e maqaan isaa kana jedhamaa ture. Egaa amma kanaa booddee Waaqayyo karaa biraatiin isatti dubbate namichi kun akka deebi'uuf gara mana isaatti akka isa deebisuuf isa gargaare. Waaqayyo Abbaan keenya hunda keenya nu haa gargaaru. Kanaa booddee jireenya kiristaanummaatu ari'achaa jiruuti biyya Damaasqoo jedhamtu keessatti itoo inni isaan ari'achaa jiru Waaqayyo isatti mul'atee jira. Egaa Waaqayyo karaa inni nutti dhufu hin beeknu. Maaliin akka nu waamuu danda'u hin beeknu. Waaqayyo garuu har'as ta'ee boru kan inni nu waamu jireenyaaf, kan inni nu barbaadu mana isaaf, kan inni nu barbaadu nuti jiraannee qulqullummaatiin mana isaa jiraannee jireenya kontiraata isaa amma jirurraatti jireenya bara baraa akka jiraannu irraa kan hafe ama bara baraaf nu waamu. Wangeela qulqullummaatti osirrattis akkuma nu barreesse isin koottaatiin ba'aan warri isinitti ulfaate ba'aan koosheen salphoon harka waan jirtuuf
ishee salphina sin baachisaa koottaatiin gara mana kootti je nageenya na bira jira je biyya lafaarra nageenya yoo abdan yoo qabeenya abdan hunda yoo abdan hundi na harka jira waan ta'eef gara kootti deebi'aatiin koottaa jee nutti meera amma innaa kanatti Saa'ol kun innaa nama ari'achaa turetti Waaqayyo abbaan keenya gaarummaatiin miti ture kan sattufe innaa kana toonni ari'achaa jiruti bakakkaatiin sattufe je Waaqayyo wanta akkasii jalaa nu abaraaru amma gaa waamicha Waaqayyo gaarummaa ta'uusaa waan gaariif ta'uusaa kan nuti beeknu har'a bakakkaan nutti dhufee miti bokkaan cimaa yoo nuti turoo beekamtaan laati nuti har'a inni biyya lafaa kanarratti ni aduun cimaan nuti roobu kun maal nutti fakkaata laati meeqa keenyas jireenya ammaarra laati Saa'ol garuu innaa kana jireenya isaa jijjiiramuuf waan ka'eeruuf Waaqatu isa waamachuuf waan ka'eeruuf innaa kana bakakkaatiin isa rukutee jira innaa isa rukutee gaa arjummaa Waaqayyootu waan wajjin jiruuf isa deebbachuuf waan barbaadeef ija isaa bichaatu jaamee janii ija isaa bichaatu jaamee argina gaa amma gaa itoo Waaqayyo wanta balaa isa balleessuu barbaadeera ta'e isa kanaatiin toon taane bokkaatiin isa ajjeesuu danda'a ture aduutiin qilleensaatiin isa ajjeesuu danda'a ture bakakkaasatti buusee garuu ija isaa bichaatu jaamee jira agartanii gaarummaa Waaqayyo kanarraa tubanna isa kanaa booddee Saa'ol maaliif na ari'attaa je amma meeqa keenyatu Waaqayyo hin ari'annu laati nuti garuu Waaqayyootiin seenaa kanarraa ilaalle nutis san ari'annu jechuu ni dandeenya Saa'ol Waaqayyootiin itoo hin beekin kan hin ari'achaa ture gaarummaa isaa itoo hin beekin maalummaa isaa itoo hin beekin gaarummaa Waaqayyo argachuuf jecha jireenya baafachuuf jecha Waaqayyootiin ari'achaa ture kiristaanota ari'achaa ture isa kanaa booddee Saa'ol maaliif na ari'attaa egaa innaa kanaa booddee Saa'ol dhaabbatee dhaggeeffate kiristaanummaa keessatti egaa wanta nutti dubbatame wanta nuun jedhan tokko dhaabbannee dhaggeeffachuu nurraa eegama maaltu nurraa barbaachisa laati maallaan jechuuf laati jennee dhaabbachuurraa kana fe iddoo dhaabbannurraa fiignee garan taanetti fiiguu miti kan nurraa eegamu isa kanaa booddee innani isa ari'achaa jiru innani siitiin si assaadadaan jiru eenyudhati eenyu koot maal jedhe si baruu danda'a jennaan ani Waaqa keeti jeesatti me isa kanaa booddeeti je ergaatii ati Waaqa kooni wallaalumaatiin si ari'achaa jira ta'eeti maal gochuutu narraa eegamaree je amma gaa meeqa keenyatu akkas jenna laati bakakkaatiin nutti rukutame miti ollaa keenyarra jecha hamaan tokko too nutti dubbatame ijji keenyi jaameeti miti qabeenyi keenyi tokko re'een tokko too badde maal gochuun na barbaachisa gara Waaqayyootti maalan balleessee laati gara Waaqayyootti deebuun naan barbaachisan jennu baay'ee keenya jirra laati har'a namoonni amantii jijjiiranii bakka hin taane jiran maal abanii isinitti fakkaata laati maal abanii isinitti fakkaata laati yoo har'a mataa bu'oon nutti jabaate yoo har'a qufaan cimaan nu qabate yoo har'a re'een tokko nu jalaa duute yoo har'a iddoo karoorree san nuuf oolu yoo baate amantii keenya jijjiiruutti deebina amantii jijjiiruun garuu furmaata isa cimaa ta'uu hin taane badiinsa isa cimaatti nu geessa jecha egaa kanaa booddee ati inni namoota ari'achaa jirtu kun je Saa'ol ergati taate erga Waaqa taateeti jireenya koo kana keessatti ergansi ari'achaa bubbuleeti kanaa booddee anaat maaltu narraa eegamaree maal gochuun narraa eegama maal gochuun qabaree natti mi gooftaa ko je si bareera dhuguma yoo akkasii taate si ari'achaan jira kanaaf ifamna kanaaf ta'uuf maal gochuun jireenya koo kana keessatti maal gochuun na barbaachisaa je har'as nuyi akkas jechuun nu barbaachisa amma badii keenyaatiin qormaanni tokko yoo nutti dhufe badii nuti dalagneetiin yakki tokko yoo nutti cime manarraati nageenya waamne badii nuti hojjenneetiin hojii hojjennu kana keenya hojii bu'aa buusnu keessatti bu'aan keenya yoo nutti xinnaate badii keenyaatiin Waaqayyootiin maal gochuun narraa barbaachisa laati maaltu narraa eegama laati jennee gara mana Waaqayyootti deebuutu furmaata isa cimaadha hankanaachitti amantii jijjiiruun akka daldalaa inni har'a shaboo nagaduu ture bor barbaree nagaduudhaaf akkuma jijjiirratu amantii jijjiirrataan kun fayyummaa miti ukkuba ofitti fiduu saba Waaqayyo bakka jiru irratti cimne qormaan yoo nutti jabaates gidiraan yoo nutti baay'ates jireenyi nuti jiraachuu qabnu jireenyi nuti hojjechuu qabnu biyya lafaa kana keessatti gammannee jiraachuu ta'uu hin taane jireenya keenya isa samii isa lakkoofsa hin qabne biyya lafaa kana keessa yoo jiraate yoo baay'ate amma 80 inni yoo baay'ate sababa cubbuu keenya irraan kan ka'e sababa ajaja Waaqayyo irraa kakaachuutiin kan ka'e umuriin keenya nutti gabaabbateera isa samiirraa garuu biyya aannaniif dama biyyatti furqu fayyaa qabnuutiin har'a Waaqayyoon galateeffanne nageenya qabnuutiin har'a Waaqayyoon galateeffanne iddoo lakkoofsa hin qabne amma kanaa jiraan iddoo jechuu hin dandeenye waan gaariitiin jiraachuu qabna hojiin kiristaanummaa kan nuyi amaanus isa kanaafiya kanaaf Saa'ol maqaan isaa kanaa booddee erga maalin gochuun narraa eegamare innani si ari'achaa jiru kun innani si assaadadaa jiru kun
erga waaqa kotaate as deebe maal gochuutu narraa eegamaree jee gaafa isa gaafate jennaan kootu na duukaa bu'i jee. Ishi jeeka. Kana akka kiristaanummaa keessatti raajii Isaayyaas keessatti akkuma ilaalluttis yoo ishi jettan eebba samiif lafarraa ni nyaattu. Eebba samiif lafarraatiin eebba samiirraa bichaan jenne kan lafarraa bichaan jenne yoo ishi jettan sagalee waaqayyoof yoo ajajamtan waaqayyo maallaan jeere laati jettan akka sagalee waaqayyootti yoo deddeebitan eebba samiif lafaa ni nyaattu jeera. Kanaaf Phaawulosis ishi jechuun isa dirqamsa jecha. Maaliif eebbaa barbaada ture? Kan inni waaqa isaa ari'achaa jiru, kan inni waaqa isaa irraa gara mana saboota kiristaanaa mana isaa irraa baasaa jiru, waaqa argachuuf waaqummaa isaatti deddeebi'uun malee waan gaarii isatti hin fakkaanne wallaaleetiya. Isa kanaaf waaqa isaa ari'achaa ture. Nuyi har'a meeqa keenyatu waaqayyootiin ari'achaa jirra laati. Amma Phaawulos Saa'ol ennaa kana kiristaanuma qaamaatiin argennaa ari'achaa jiru. Nuyi akka isaatti waan hin ari'anneef, nuyi kiristaana isaa ta'an bukkee waan dabarruuf hin ari'annee jechuun hin dandeenya ta'a. Har'a saba waaqayyo fayyaa qabnuutiin kiristaanota nu bukkee jiran hin gargaarree taanan kiristaanota hin ariinee laata kiristoosiin hin assaaddanee laata mana qabnuutiin qabeenya qabnuutiin keessummaa bushinu taanaan isoo nuti isaanii gochuuf dandeenyu isoo nuti isaan yaaluu dandeenyu dhukkubsatiin nu biratti ta'uu ilaalla taanaan nama fakkeenya akka waaqayyootiin uumame